immoo baay'ate yoo joo baay'ate nama tokko kan baay'ee jaalattee makan ittiin miidhamte yoo dhugaa dubbanne jechuudha. Baay'ee jaalattee dhiiruma tokko ta'a. Yoo immoo jaalattee kan tajaajilan ta'e dhiiruma lama sadii foormeeshinii kana namatu si harkanaa cabacabi duraan dursa harkanaa cabacabi harka bacabbaci walitti. Dursa gaafii koo deebisi gaafii koo dursa. No rukut harka kee walitti harka kee rukutti deebisi dursa. Gaafii koo deebisi dursa. Harka kee naa rukutti. Harka kee naa rukutti kanaa achi deebisiin deebisu harka kee walitti rukutti. Thank you. Dubartiin tokko reebamiin kana jedhu mana keenyarraan fidee. Dubartiin tokko reebamiin. Garuu informeeshinii waa'ee jaalalaa waa'ee jireenyaa namni biyya arabaa dhufe si jammar yuunivarsiitii dhaqe jedhii lakkaa'e. Dubartiin keessumaa kushinaa madaamii keessa hojjetu akka ishee yuunivarsiitii dhaqxetti lakkaa'e. Barumsa baay'ee baratti mana namaa keessaa. Gaariillee gadheellee keessumaa mubbaa manaa fadha manaa wajjin jiraata taanaan akkaataa isaatti wajjin jiraatan akkaataa isaatti ijoollee isaanii qabatan akkaataa isaan ta'an dirresi waan baay'ee barattala iddoo kanatti. As deebi'ee immoo mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa ijoolleen Oromoon geggeessanii mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa miidiyaa irratti ba'anii odeessanii ijoolleen Oromoo yoo argite yuutuub irratti gammee kan jedhu bichaadhaan iyyuu kan nama dabarsa kan saasomsan. Gammee minaamii kan direedowaa sagaleensa baay'ee bareedaa. Yoo beekta ta'e yuutuub irratti. Gammee reediyootti iyyuu darbaa ture mucaan kun reediyoo irratti iyyuu hojjeta. Maqaan isaa eenyudha gammeenni waa'ee jaalalaa minaamni dabarsu gammeedha miti. Isti warri waa'ee isaa dhaggeeffatan naa barreessa. Irra caalaan mudannoo jireenyaa mudannoo jaalalaa kan dabarsu irra caalaan ijoollee Amaaraati. Yuutuubii kanarra taa'ee isaatti 24 isaanii dhaggeeffadha bakka akkas keessa dabarree akkas taanee akkas goone eenyunni qaalii inni yuutuubii irraati mudannoo jireenyaa mudannoo jaalalaa dabarsu eenyudha maqaansa maammeedha maqaansa natti fakkaatu maammee mucattittiin afuuftuun kun gadda wajjiniin taphanna jennaan darbatte kana darbus anistara kan kooti darbadheen gadi si buusa malee ol siin bashu mana kana keessa gadda geemii taphannee naan gad darbatte na darbus ani immoo taraa koo gad darbadheen gadi buuse mubaarakii lakke mubaarakmiti galatoomi idimeen kee haa dheeratu hawwii hamboo kunoon haadha barreeffetti gammachiista shoome mucaan kun mudannoo jaalalaa biyyoota arabaa silkiidhaan naa ergaa jedhee ofiisaatii gadhiisa beektaa. Mucaan nama kun afaan Oromoodha. Kan kanarraa fi garuu kan ijoollee Amaaraati baay'inaan kan gadhiifamu. Inuma dhaggeeffadhaa. Sammuu koo naabanaa. Achi barraan hojjechuutti ka'e malee ati yeroo mudannoo jaalalaa mudannoo jireenya barsiistuu dirqama waan sarara ga'e irraa bichaa miti. Kan namoota irra ga'e irraa illee kanatti barsiistuu si galee nan dhaggeeffadhaa nan ilaala nan madaala. Yoo madaala iyyuu dhiira irratti kan kuffisa rakkoo. Dhiira irratti kuffiseen dubartii. Tol qabaan si galee hojiin koos akkasiiti. Dubartiin sooshaan balleessita yeroo tokko xaalallee gidduu nan godhaani. Eegni isaanii danfa dafee yeroo isaan xaal gootu jechuudha. Innaa achittis gaafa dhaggeeffadhu kan kasasamu dhiiruma ante. Yuutuub irrattis kan kasasamu dhiiruma bara. Baay'ee nu hacuucaa jirta banagaraa achiin asumaan ergaa. Akkasnaa godhee. Baay'ee nu hacuucaa jirta. Akkasnaa godhee nani odeessan eenyurraa dhiirarraa. As deebine gara mana Habibaatti kan kasasamu dhiira. Mana Aleksitti kan kasasamu dhiira. Mana jaalalaatti jechuudha mudannoo jaalalaa warra odeessan keessatti kan kasasamu dhiiruma dhaqaa akkasii keessa ofirraa kasa. Ani amma guutummaatti guutuu astamaariidhaan iddoo kanatti bakka ani astamaariidha. Waan natti fakkaata irraa naasa'a. Kanaaf dhiira gadi qabuun koommoo dirqama gara fuulduraatti illee ijoollee koo gadan qaban. Dhiirotootaa gadan qaba dubartootaa immoo lan qaba. Hojii kooti kun. Nu hacuucaa jirta bar. Nu warra dhiirotaa nu hacuucaa jirta. Wiitas gabbaa'e bakka nu hacuucaa jirta. Kanaanis irratti ba'e si hacuucuuf akka hin taane beektuuti. Si hacuucuufidha bar kana ba'e asirratti. Si hacuucuuf akka ta'e hin beektu. Ishii qoy. Amma jechuudha. Baay'ee ishii yaada xinnaasaa jechuudha. Hawwiin biyaansa amma jechuudha. Hawwiin biyaansa namni karoora qabati yeroo ammamii booddee gargaa'ilaatti galuudhaaf yaada qabdaati norma. Dhala rakkoo karoora akkasiin qabuuni. Ani yeroomuudhaaf karoora qaban amma jaalalleen qaba. Madaamii koo bexaam nama mooddaati. Ayinoo yeroo ammamii booddee gaa'ilatti galuu barbaaddaati maal jechuudha? Madaamiin bexaam nama mooddaati. Karoora akkasiin qaban karoora heerumaa minaamni kanan qaban. Kanaafiyyuu ani norma karoora koo akka jijji kiyyaati.
Akka jijji kiyyaatti dhaabadhee hafu. Akka jijji kiyyaa sun taane akka jijji kiyyaa Gaaffii fi seeraan adeemsi uummata kana fuulduratti. akka jijji kiyyaa fi akka Nasraa Gursummee beektaa? Nasraa Gursummee beektaa? Ishee Awurooppaa jirtu. Isheetu Neeruumiin dhaabattee hafte beektaa? Nasraa Gursummee. Maqaan jirreetti waan ta'eeti. Na adeemsi seeraan. Gaaffii kana seeraan Kun adeemsi. Nasraa Gursummee jedhiiti barreessi TikTok irratti dhugaa rabbi miiliyoona takattaa ishee. Hin beektu neeti? Nasraa Gursummee. Walaadha ko TikTok irratti galmee barreessi wayi dhimma gaafa dubara koomentii si barreessu sirriidha moo sirrii miti dhiiti. Qo'ishi. Kanaafiyyuu ani gaa'ela keessa hin galu jecha jirtaati. No dhaabadhee hafuun barbaada. Wayi dammoo taa'aafuu. Dhaabadhee hafuun barbaada. Lakki taa'aa hafuun barbaada nan ta'a. Maaliif annaa badda silaa iyyuu gammachiisuu fannaa badda maammallee lukti kona dhukkubutti. Nan ta'a. Qooyi. Indee. Ishi. Ati dhaabatte. Ishi fakkeenya fammaati. Jireenya kee madaaltee jireenya namoota madaalteetu miti ammaa kana nama gorsitu ati. Kanaafuu namni hundumtu osoo namni amma fakkeenyaatti amma lakkanii gaa'ela keessan galuu dhaabadhee nafaa gaafa jettu kan akkoo namoonni akkoo si hordofan akkoo siin fakkeenya si godhatanii namoonni si hordofan akkoo akkuma kee kana ta'uu fedhu. Nu ulfaatu inni kun immoo. Rakkoo maalii qaba dhaabatanii hafnaa wajjinumaan dhaabannaa rakkoo maalii qaba dubartii wajjin salfii gallee salaamaa salfii baana silaa warra singilii wajjin rakkoo maalii qaba waan kun nama qaanessuudha. Kun immoo nama qaanessu bara. Eenyuun qaanesse singilii ta'u? Ijoollee godhachuun barbaaddu? Ani hin barbaadu gara fuulduraatti tiktookii marra taa'ee maraachuun barbaada. Ani hin barbaadu waan akkasii. Mannan gadhaa'e moo? Daa'ima hin barbaadu? Daa'ima kee dhuunfaa kee? Ani hin barbaadu. Waan tokkoyyuu hin barbaadu. Ofumaan bichaan barbaadaadha. Qofa abbaa koo bichaan jaalladhaan. Qofa hin jaalladhaan waan tokko hin barbaadu. Jaalalli osoo si qabee akkam taate garuu jaalalli osoo si qabee akkam goota ishee? Akka inni nan qabneef gooftaa Yesuusin irratti kadhadha. Akka mani nan qabneef. Nan qabus immoo gooftaan irraa ittisa achitti. Hidhamee dhangaafanii silkii kee kenna jedhu. Hidhamee silkii kee. Hawwi siin jaalladhamee naan jedhanii gaafa gastii koo galanii waa'ee jaalalaa naa ibsuuf ka'an jechuudha. Xu'a godheen darbadhee gadi buusu. Ani homaan jiru garuu jechuudha. Ani waan biraan fedhu amma maal akka fedhu beektaa yaada koo isa xumuraa jechuudha. Bakka rabbiin maal hawwiin jaalalaan qabamtee arguu gaa'is. Hawwiin jaalalaan qabamtee jaalatee arguu wanti kana jaalala na gammachiisu jiru ammaanaan jechuudha. Yaadni koo isa xumuraa. Gooftaan si fadhiisu lammata akkas akkanaan hin jedhu. Na abaaboo barbaadamoo? Maaf hin jedhu. Seebbisaan jira bar. Gooftaan si fadhiisu akaasii akka akkanaan hin jedhu. Kan akka kee baay'atu biyya lafaarratti dee kan akka kee baay'atu dhiiraan shamarraan kan akka kee baay'atu. Kanaaf ati gaafa ati horomtee mucaa godhattee ijoollee godhattee kan akka kee ofitti baastetu guddista waan ta'eef kan akka kee baay'achuu qaban. Sanyiin kee baay'achuu qabaata. Kanaafiyyuu dirqama gaa'ela keessa galuu qabdaati. Maa jechuudhaati? Nyaadheeyyuun quufne anuun kan gaa'ela keessa galeetti gaafatamummaa ofirratti baachuu miti ta'e. Nyaadhee moo quufeera? Seyawi. Haa jedhi marqaan siin ladhaa. Marqaan jedhu. Nyaattu marqaa okee. Innaa ajaa'iba bichaa jechuudha. Garuu waan amma jette kanatti waliin gala yaada dhumaa kana duwwaatti waliin galan isa kaan rakkoon qabu inni kun inni ta'a rakkoon qabu inni isa amma dhumarra itti kun neegar waan ta'uu qabaatu miti ishee. Dirqiidhaan na heerumsiisuu fi dirqiidhaan na gudeessisuu feeti moo dirqiidhaan na heerumsiisuu feeti. Maal ta'ee mirgi durbatti eegamu siin jedhan singilii ta'uu mirga guutuun qaba heerumuu mirga guutuun qaba kanaaf yoo inni heerumu dhiirratti ni heerumu barbaadu. Dhiiruma gaarii si ta'a qabu rabbi. Ani irratti heerumuu barbaadu yoonni tokko natti deebise kudha sadiinitti deebise yoonni tokko natti deebise kudha sadiitti deebise waan ta'eef lakkan hin barbaadu dhiira narraa qabiyyaa waaqayyo akkanatti hin fine dhiira tokko hin barbaadu fi makooti qophaa qotee jiraachuu hin barbaadu hin barbaadu dhiira. Dhiirri gaariin hin jiru dhiirri gaariin amala qabeessi shamaraaf kan yaadu mana isaa kan yaadu jireenya isaa kan yaadu amanamummaan shamara tokko faana jiraachuu kan danda'u dhiirri gaariin hin jiru itti amantaa biyya lafaa kanarra. Hin jira.
Isa sasittaa qabu. Jin ana Isa tun sasittaa qabu barbaadu. qabu. Ana Isa tun sasittaa qabu barbaadu. jedhe. Isa jira jirti sasittaa qabu jedhe. Yeroon gara laafoo jaalladhe jechuudha. Kan akkasa jaalalirraa naqameen jiru bakka. Halkaniif guyyaan bu'aa taa'ee miidiyaa kana irratti jechuudha. Goosin. በጣም ነው የማፈቅረው ከመሌ በላይ ነው የማፈቅረው ገረራፎ ጋር ከዛ ይችላል ኢሳፈ ደሙያ ተኮ አስከንጉቱ ታዬ ጋብል ኢቱማን ታኡ አዱነት በሪ ሚዲያ ረተቹ አመን ዱፈን አንጀሪ ነቀጠራቹ ማለት hojii keenya aduu gara laafoo dimeen keenya irratti amma kun sadaffaa fuudhe lama hiike sadaffaa irra jiran man cubbuu gootu kana aggeejjaani dubartii tokko fuudhee addaan ba'an gara biraa fuudhe addaan ba'an amma tokko irra jira sadaffaa annan adiise. Yoo baay'ate amma waggaa lama sadii irra turtu ati Oromoodhaaf jechuudha jaaladhus jibbis zim jettee manaaseen waan biraa naaseen. Yoo baay'ate waggaa sadii bakka kalas kanaa achi jiru bakka. Waaqayyo guddaan siif haa dhiisu. Ani na dhiifama sii godheera waaqayyo bichaan dhiifama siif haa godhu. Jireenya koratti karoora baasuu keetiif. Hawwiin hin oolumtu taanaan hawwiin hin oolumtu taanaan hawwiin jaalalli hin qabu taanaan. Ani bakka jecha hin qabu dhugaa rabbi jechuudha. Dirqiidhaan heerumsiisuu feeti. Oolumtee sin argu taanaan jaalattee sin argu taanaan oolumtee sin argu taanaan isa kana waanuma teenyee waliin laallu ta'a. Gooftaan siif haa dhiisu.